أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح glorifies whatsoever is in the heavens and the earth, glorifying Allah. He is almighty and all-wise. Wantoonni samii fi dachee keessa jira hundinuu Rabbi subhaanahu wa ta'ala qulqulleessan. Rabbii jabaa fi Rabbii beekaa ta'e sabbaha glorifies ni qulqulleessan. Hanqina yookaan hir'ina hundarraa Rabbii glorifying to Allah Rabbii isaanii qulqulleessan. ما في السماوات is in the heavens and earth. Wanni samii keessaa fi dachee keessa gala. Wanni samii fi dachee keessa jira hundinuu Rabbiin qulqulleessan. وهو العظيم, he is almighty. Rabbiin kee injifataadha. Al-Hakim, the always beekaadha je. Every creation of these is in the heavens and the earth proclaim the glory and purification of Allah. Uumamni samii fi dachee keessa jira hundinuu wanni isaan godhan Rabbiin qulqulleessan, Rabbiin faarsan. He is almighty, no one overcomes. Rabbiin injifataa, namni takka wanni takka isarraa aanu hin dandeenye. The wise in the creations, Rabbiin ogeessa uuminsa keessattii fi isa measures qoodinsa keessatti illee. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. He is the kingdom of the heavens and the earth. Mootummaan samii fi dachiitis ta Allahati. It is who gives life. Rabbiin isa jiruu uumee jireenya namaaf kan keessiin gadiis isa du'a uumee sababaa du'aatis fidu. He is able to do all things. Rabbiin waa hunda hojjetaadha, waa hunda irrattuu danda'aadha. Lahu mulku samaawaati, for him isaaf ta'aadha mulku, the dominions, mootummaan samiitii fi wal'aawwan, the earth, lafaatis. Yuuxii, he gives life, ni jiraachisa Rabbiin. Wayumiit, keessiin gadiis ni ajjeesaas. Wahuwa, he is over all things, all powers. Rabbiin waa hunda irra danda'aadha. To him alone it belongs of the kingdom of the heavens and the earth. Mootummaan samii fi dachii ta Rabbii qofa. He gives a life to whoever is wish to give a life to. Rabbiin ni jiraachisa abbaa barbaadee jiraachisuu. Keessiin gaddiis to whoever wish to keessa gaddiis ni ajjeesa abbaa barbaadee sababaa du'aatti fide. Is a capable of everything, nothing outside of his ability. Rabbiin waa hunda hojjetaadha. Wanni dandeettii isaa dura dhaabbatu takka illee hin jirtu. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. He the first, Rabbiin kan jalqabaati. Nothing is before him. Wanni takka illee isa dura hin jirtu. The last, nothing is after him. Rabbiin kan boodaati. Wanni takka isa booda naftu. He the most high. Rabbiin ol ta'aadha. Nothing is above him. Wanni takka isaa ol hin jirtu. He the most near. Nothing is near to than him. Dhiyoodha Rabbiin, wanti takka illee isa irra dhiyoo hin jirtu. He is all knower of everything. Rabbiin waa hunda beekaadha. Huwa al-awwal, he the first. والآخر, the last. والظاهر, the apparent. والباطن, the unapparent. وهو and he بكل is every chain, is everything on ours. He the first, nothing existing before him. Inni kan jalqabaati, wanni takka isa dura hin jirtu. He the last, nothing will exist after him. Wanni takka isa duubatti hin haftu. He is apparent, there is nothing above him. Inni mul'ataadha. Wanni takka isa dura hin jirtu. He is intimate, inni dhiyoodha. There is nothing without him. Wanni takka illee isaan malee hin argamu. He knows everything. Waan hunda ni beeka. He does not miss anything. Waan takka illee hin daganne.
عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. He it is who creating the heavens and the earth in 6 days. ربنا السميع في دچي داس قدري ويا جا خيستي يوم استوى وصل the throne in the manner that يليق بجلاله وبعظمته. ربنا يتأمل والتهجر He knows what goes in the earth. ربنا بيقوان كما لفاسينا what comes from it وان تجيبوس نبيقى what descend from the heavens وان سمي قبوس that ascend there وان كما سمي القراس. He is with you. ربنا سلم والإنجر بك by his knowledge بكم society ilmi saatiin wheresoever you may be bakka feetanuu isin tahaa jiraadha. all seer of what you do waan isin hojjettan hundani argaa jee huwa inni alladhii the one who isa khalaqa created uume السماوات samiiwwan والأرض lafa في 6 أيام in 6 days qadrii guyyoota 6 keessatti ثم استوى ربين kee ol ta'ee jiru ol ta'insi isaa malu arshii isaa gubbatti يعلم نبي he knows what is penetrated one lafa seena what is penetrating into the earth one lafa seena وما يخرج what it comes from one اتجيبوس نبي from وما ينزل one بود السين من السماء وان سمي الرابوس وما يعرج وان قم سمي الكروس فيه وهو معكم ربنا سي ولينجر بكم سادي is with you argaa isaatiin dhagaa isaatiin isin waliin jira aynama kuntum bakkuma feetanitti yoo taatan isin wallahu bimaa ta'maluuna basiir. rabbiin waan isin hojjettan ni beeka ni arka. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. له for him is after the dominion is aangoon yookaan mootummaan السماوات تسميتي في والأرض تلفاتيس وإلى الله ترجع الأمور أمر hundinuu gama rabbii deeffamti. To Allah will be returning the matters. To him alone belongs the kingdom of the heavens and the earth. To him alone a return of all affairs. He will then take the creation to account on the day of judgment, locate them for their mootummaan samii fi dachiistan rabbiiti isa deeffamti. Dhimmi hundinuu eegana uumama isaatiif rabbiin guyyaa murteessan namayyuu waan hojjeteef mindaa ni galchaaf ni kafalaaf. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. يولج he merges listens to the night halkan في الليل halk into the day guyyaa keessa ويولج he merges ammas ninak النهار guyyaa the day في الليل into the night halkan keessa وهو عليم he is ربين بيقى all knows بذات الصدور what is in the breast وان قوم خيسا كيس يراس نبي أجي
He merges night into day. Halkan fuudhee guyyaa keessa naqa. Meaning that decreasing in the hour of the night, adding into the hours of the day. Maaliif yeroo sa'a halkanii hir'isuudhaan kan yeroo guyyaa sa'a guyyaa dabaluudhaan merge the day into night, guyyaa halkan keessa hin naqa. Decreasing the hour of the day, adding into the hour of night. Sa'a guyyaa xiqqeessee sa'a halkanii dabaluudhaan. He has a full knowledge of whatsoever is in the birds. Rabbiin beekaadha waan qoma keessan keessa yaa'u qoma keessan keessa jira. He entered the night into the day. Rabbiin ni seensa halkan guyyaa keessa. So the darkness arrives. Maaliif jennaan hoggaa kan halkan ni dhufti. People sleep, namoonnis ni rafu. He entered the day into night. Guyyaas fuudheeti halkan keessa naqa. So the light arrives. Maaliif jennaan ifaa fidee people to go about their business. Uummannis gara hojii isaanii akka deemaniif. He's aware of everything. Rabbiin beekaadha. Waan qoma keessan keessa jira. The servant is a content, none of it's hidden from him. Wanti takka illee isa jalaan dhokattu آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. Believe in Allah and His messengers. Rabbi subhanahu wa ta'ala tokko ta'etti amana. Ergamaa isaas Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhugoomsa jala deema. Spend out whereof he was made your trust. Garii Rabbi waan inni isinii godhee isinii kenne irraa is kennadha. Such of us you believe. Dhugumatti karaa Rabbii keessattis baafadha. There will be the great reward. Kun ammoo mindaa guddaa namaaf fida. Aaminuu tokkochummaa Rabbiitti amana. Rabbiin dhugoomsa. Waan Rabbiin buusetti amana dhugoomsa. Aaminuu billaahi Rabbii tokkotti amana. Rasuulii ergaa inni ergettis amana is messengers. Wa anfiquu spend baafadha kennadha. مما جعلكم what he has made for you وربي إسني قول إرّا إسني خن الرّا مستخلفين trusts في وين أمانتي إسني خنسن الرئيس كندا الذين آمنوا those who believe وردوا أماني منكم إسن الرّا مغيو وأنفقوا spend بافة كنة لهم أجر كبير. For them is a great reward. إسانيف قالت وقام من دا ودّا تجراف. Bearing faith in Allah and bearing faith in His messengers. Rabbi subhanahu wa ta'ala tokkochatti amanu fi eegana ergamaa isaa sallallahu alaihi wasallam Muhammaditti amanu eegana ammoo qabeenya Rabbiin harka keessan kaa'e yookaan isiniif kenna irraa kennachuun the spend from the wealth that Allah has made you. Be fit in His using it according to what Allah has legislating for you. Rabbiin seera si kaa'etti as for those who have faith in Allah. Dhugumatti isaanan Rabbi tokko dhugoomsanii spend their wealth in His path. Qabeenya isaanii karaa Rabbii keessa kennatan for them is a great reward with Him. Isaaniif mindaa guddaatu jira. Which is paradise. Mindaan guddaan sana immoo jannata. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم
What's the matter with you that you believe not in Allah? Maaltu isin biratti hijire maal taatan? Maaliif rabbii tokkochatti hin amanne? While the messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam osoo ergamaan gootichaa inviting you to believe in your Lord, kottaa rabbii tokkochatti amanaa jee isin waamuu isin afeeruu, He Allah has indeed take you covenant osoo rabbiin isinirraa fuudhee jiru dhugatti beellama. If you are real believers, dhugumatti yoo isin dhugaa yoo taate. Wama alaikum, what is for you? Maaltu isinii ta'e? Laa tu'minuu kan amanneefuu that not you believe rabbii tokkochatti kan amanneefu maaltu isinii ta'e? Warrasuulihi waa'eel osoonii fi ergamaan isaa yad'uukum koolis yu isin waamuu لتؤمنوا that you believe akka amantaniif بربكم ربي قيسانيت in your Lord akka rabbii qeysanitti amantaniif. وقد أخذ dhugumatti isinirraa fuudhee jira has taken miisaaqa your covenant aaddii yookaan beellama jabaa akka rabbittiin amantan akka rabbiin dhugoomsitan akka tokkochummaa rabbii fudhattan beellamni isinirraa fuudhamee jira in kuntum mu'miniin yoo dhugaan mu'mina taatan jedhe. What stop you from being faith in Allah? Maaltu isin qabe isin dhaabe rabbii tokkochatti amanurraa? When the messenger is calling you toward Allah, osoo ergamaan gama rabbii isin waamu that you being faith in Lord, kottaa gama rabbii keessanii amanaa, rabbii keessan qulqulleessaa. Allah sittoo kani community rabbiin is beellama addii isinirraa fuudhee jira. From that you will be believing what he talking from out of lion of your fathers. If you believe in that, then believe. ميم هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. هو he إني الذي the one who isa ينزل send down buusu على عبده upon his slave garbicha isaa irratti ayatatu verses bayyinaatiin ifa galtu taate clear liyukhrijakum that he may bring you out isin baasuudhaaf jecha min az-zulumaat from the darkness dukkanoota hedduu keeysa ila nuur gama ifaatti into the light. وإن الله indeed Allah is to you Rabbin the Ra'uf Rahim akkaan the most kind isiniif arjaadha Rahim rammata akkaan isin godhaadha je. He is the one who sending down Rabbin isa buusu je ayatota ifa galaa ergaa isaa irratti peace be upon him to take you cut out of isin akka inni isin baasuuf darkness of disbelief dukkana kufrii keeysaa in ignorance tawallaalaa keeysaa into the light of the face gama ifaa imaanaatti fi knowledge beekumsaatti. Indeed Allah is a kind Rabbiin dhugatti arjaadha merciful to you rammata isinii godha. He sent his prophet ergama isinii ergee as to guide and be akka isin qajeelchuu fi gammachuu isinii fiduuf jecha